Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanalii barsiisaa Jamaal hundi keessanuu baga jiraattan jecha har'aan tanaas kan hin qabadhe isiniif dhiyaadhe barnoota herregaa kutaa 8ffaati Gilgaala 7.4 Tole egaa Gilgaala 7.4 jalattis wantoota jiru mee waliin haa ilaallu. Sirriitti akka hanga dhumaatti hordoftan jecha warreen chaanalii kanaaf maatii taatan like share godhuu hin dagatin ammoo akkasuma warreen haaraa ganaa dhufaa jirtan subscribe godhaa maatii naafillee maatii ta'ijaa isinilleen koomentii jala barreessaa jecha mee kallattumaan gara barnoota keenyaatti haa seennu. Tokkoffaan akkana jedha qabee pirizimii hundeen isaa iskweerii dheerina roga isaa 4 saantimeetiraa fi oleen pirizimichaa 15 saantimeetira ta'ee barbaadi jedha. Danaan kun pirizimiidha. Pirizimii hundeen isaa garuu iskweeriidha. Hundeen isaa bifa iskeerii kan qabu. Mee bifa iskeerii kan qabaachuu danda'u jennu. Akka kanatti mee harkumaan isinitti haa argisiisu. Mee fakkeesseetuma fakkaatu jennee malee hundeen iskeeriidha. Akka kanatti jalli isaa kun bifa iskeerii qabaata yoo jenne kana jechuun roobni hundee kun hundi isaatu walqixa jechuudha. Asirraa gaan hundeen isaa kun tokko 4 jechuun hundi isaatu 4 ta'a. Kanarra dhaabbannee egaa kan nuti barbaannu qabeedha. Qabeen walqixa ni ta'a. Bal'ina hundee san baay'isuu hojjaati. Egaa asirratti dura bal'ina hundee barbaannaa. Danaan jalli hundeen isaa iskeeriidha waan jee jiruuf bal'ina hundee barbaanna jechuun area of square bal'ina iskeerii barbaadudha. Bal'ina iskeerii barbaaduuf 4 isa arganne kana iskeer gaafa goonu 16 saantimeetir iskeerii ta'a. Isa booddee 16 saantimeetir iskeerii isa arganne san oleen isaa immoo 15 oleen isaa 15 waan jee jiruuf amma 16 fi 15 walitti baay'ifnaa jechuudha. Yeroo kanaas meeqa arganna 240 saantimeetir kiubii ta'a jechuudha. Qabeen kiubiidhaan barreeffama waan ta'eef inni itti aanu Gaaffii lammaffaan akkana jaa. Qabee pirizimii hundeen isaa rog-sadee bal'inni isaa rog-shanee bal'inni isaa 24 saantimeetir iskeerii fi oleen pirizimichaa immoo 3 saantimeetira ta'ee barbaadi jaa. Kana jechuun hundeen pirizimii kanaa bifa rog-shanee qaba. Hundeen pirizimii bifa rog-shanee qaba waan ta'eef danaa rog-shanee kana immoo bal'inni isaa nuu kennamee jira. Eeriyaan isaa meeqaan nuu kenname 24 saantimeetir iskeeriin nuu kennamee jira. Kana booddee qabee pirizimichaa barbaaduudhaaf maal goona? Bal'ina hundeedhaa baay'isuu hojjaati. Bal'inni hundee 24 saantimeetir iskeeriin nuuf kennamee jira. Hojjaan isaa mooqiin oleen pirizimichaa meeqaan nuu kenname 3 saantimeetiraan nuu kennamee jira. Kanaaf 24 saantimeetir iskeerii baay'isu 3 saantimeetira jechuun 72 saantimeetir kiubii ta'a jechuudha. Tole egaa gaaffii lammaffaan kana fakkaata. Gaaffiin itti aanu gaaffii sadaffaadha. Qabee pirizimii hundeen isaa rog-sadee ikwaalateraalii dheerinni roga isaa 8 fi oleen pirizimichaa immoo 10.2 saantimeetira ta'ee barbaadi jedha. Asirratti jalqabatti kan nuti barbaaduu qabnu rog-sadeen hundeen isaa rog-sadee ikwaalateraaliti jee. Egaa kana ta'e hundi isaa kunu
saddeeti rooyin isaa hundi saddeeti kunis saddeeti garuu bal'ina rog-sadee barbaaduudhaaf jalqabatti bal'ina hundee sana argachuuf bal'ina rog-sadee kanaa beekuu qabna. Bal'ina rog-sadee beekuuf egaa akkanatti kaannee teeramii paayitaagoraasitti fayyadamna. Teeramii paayitaagoraasitti yeroo fayyadamnu danaa akkana fakkaatu arganna. Asiin saddeeti. Saddeetiin kun bakka lamatti gaafa addaan muramu asiin afur ta'a. Kan nuti barbaannu olee rog-sadee kanaati. Olee rog-sadee kanaatis akkana ta'a. Saddeet iskeerii walqixa afur iskeerii ida'u h iskeeriiti. Saddeet iskeerii walqixa ni taha 64 afur iskeeriin walqixa 16 ida'u h iskeerii jenna. Gama lachuurraahu 16 irrifna. Asirraas 16 irrifna. Kana booddee 64 irraa 16 gaafa fuunu kan nu hafu 48 nu hafa. 48 saantimeetir iskeeriin nu hafa. H iskeeriin walqixa ni taha. Amma maal goona? H iskeerii walqixa ni taha 48 saantimeetir iskeerii ta'a jechuudha. Kana booddee gama lachuu iskeer ruut goona. H'n walqixa ni taha 48 jechuun iskeerii sirrii 16 baay'isuu sadiiti. Kanaaf 16 iskeer ruutii jala hogguu ba'u 4 ta'a. Raadikaala jalatti haafu immoo 3 saantimeetira. H keenya argannee jirra jechuudha. Rog-sadee ikwaalateraalii ta'e kana kan rooyin isaa hundinuu walqixxee ta'e kanaaf H argannee jirra. Kana booddee bal'inni rog-sadee walqixa ni ta'a takka irra lammaffaa hundee baay'isuu hojjaati. Kana booddee bal'inni rog-sadee walqixa ni ta'a takka irra lammaffaa hundee baay'isuu hojjaati. Takka irra lammaffaa hundeen keenya saddeeti. Hojjaan ammoo 4 raadikaala jalatti 3ti. 8 gaafa lamaaf irru 4 taha. 4 baay'isuu 4 raadikaala jalatti 3 ta'a. 4 baay'isuu 4 16 raadikaala jalatti immoo 3 saantimeetir iskeerii. Kun bal'ina hundee pirizimii. Hundeen isaa ikwaalateraalii rog-sadee ikwaalateraalii ta'e sanii arganne jechuudha bal'ina hundee. Egaa bal'ina hundee eega argannee booddee amma 16 under radical 3 centimeter iskeerii kajoo eega argannee booddee foormulaa keenya qabee barbaaduudhaaf qabee walqixa ni ta'a bal'ina hundee baay'isuu hojjaati. Amma bal'inni hundee 16 raadikaala 3 saantimeetir iskeerii baay'isuu H'n keenya immoo 10.2 saantimeetira. Zeen kana booddee kana yeroo waliif baay'ifnu 179.2 raadikaala jala 3 saantimeetir kiiyubii ta'a jechuudha. Qabeen pirizimii kana ta'a. Inni itti aanu gaaffii afuraffaadha. Gaaffii afuraffaanis akkana jaa. Qabee siliindarii raadiyeesiin isaa 4 saantimeetiraa fi oleen siliindarichaa 8 saantimeetira ta'e barbaadi jaa. Qabee kana barbaaduudhaaf amma bal'inni hundee geengoodha waan ta'eef bal'ina geengoo barbaadudha jechuudha. Walumaa galatti foormulaan bal'ina qabee siliindarii qabeen siliindarii walqixa ni ta'a paayii r iskeerii baay'isuu h ta'a. Egaa asirraa
paayii baay'isuu 4 saantimeetira iskeerii baay'isuu echiin keenya immoo 8 saantimeetira jenne 4 iskeerii jechuun 16 taha 4 iskeerii jechuun 16 taha 16 paayii saantimeetir iskeerii baay'isuu keessa 8 saantimeetira yeroo waliif baay'ifnu qabeen siliindarii kana 128 paayii saantimeetir kiubii ta'a. Inni itti aanu gaafii shanaffaadha. Gaafii shanaffaan qabee siliindarii diyaameetiriin isaa 15 saantimeetiraa fi ooleen siliindarichaa 26 saantimeetira ta'ee barbaadi jedha. Kanas ammaan tana kan nuti barbaannu qabeedha waan ta'eef qabeedha kan nuti barbaannu qabeen walqixa ni taha. Paayii baay'isuu arrii iskeerii baay'isuu echiiti. Amma kan nuuf kenname diyaameetiriidha waan ta'eef diyaameetiriin nuuf kenname 15 waan ta'eef 15 kana yoo lamaaf irre raadiyeesii wajjin walqixxeedha. Raadiyeesiin keenya meeqaa 7.5 iskeerii baay'isuu paayiti baay'isuu echiin keenya immoo echiin meeqaatu kenname 26 jechuudha. 26 kana yeroo waliif baay'ifnu 7.5 iskeerii baay'isuu paayii baay'isuu 26 walqixa ni ta'a. Qabeen pirizimii walqixa ni ta'a 1,462.5 paayii saantimeetir kiubii ta'a. Egaa gilgaalli boqonnaa 7 jalaa 7.4 isumaan gammaatti ilaalle kana torba tuqaa 4 jala kan jiru jechuudha. Gaafuma 5 inni gaafii 5 bifa gabaabaa yeroo ilaallu kanuma fakkaata. Egaa yeroo itti aanutti mata duree biraa hojiirra oolmaa danaalee jaboo fi safara hojiirra oolmaa isaanii jiruuf jireenya keessatti akkamitti akka fayyadan kan ilaallu ta'a. Mee ammaaf asuma irratti dhaabna hanga walitti deebinutti nagayaan naaf turaa.